Meeshaalee haaraa Ramadaanaaf seenan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu amantiif kutaanuu saddan qoodiin boota jirtan maratti nagahaa fi kabajaan kiyya isin bira haga isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Zabiibaa Emmii warroonni taatan hundumtuuyyuu viidiyoo kana laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immootuyyuu viidiyoo kiyya sabskiraayib gochuudhaan akka maatii naaf taatan kabajaan isin gaafadha jechaadha. Eegasuu immootu laayik sheer gochuu hin dagatinaa hiriyootan keessaniif. Sababnis meeshaaleen kunniin kan nama jala darbuu hin qabnedha jechaadha. Meeshaalee haaraa Ramadaanaaf seenan jechaadha. Kanneen baay'ee namatti tolanii fi kan baay'ee nama hawwisiisanidha jechaadha. Kanaaf akka isin jala hin darbine ilaalaa. Baay'ee kan namatti tolanidha jechaadha. Kofootii Duubaay hedduu kan bareedanii fi diizaayinii adda addaa kan qaban jechaadha. Akkasuma immoo meeshaalee isaa guutuu wajjin kan jiranidha. Kan hixaanaa hin qaba akkuma argitan as biratti meeshaalee hedduu ofirraa kan qabudha jechaadha. Akkasuma immoo sufraan isaallee hin jira. Siniidhaan kunillee siniidhaan hedduu namatti tolanii fi diizaayiniin jira, qirxiin jira maashaallah. Siniyyuu hin fakkaatanii meessinummaan laalaatiin kan baay'ee namatti tolanidha jechaadha. Kunillee kan aannaniiti. Sinii wajjin innillee siniin isaallee kinoo kanneen fakkaata baay'ee kan namatti toludha. Siniidhaan bunaa baay'ee babbareedanii fi orijinaala ta'an kan baay'ee namatti hawwisiisan gatii lashiidhaan jechaadha. Gatii akka hiqaa kanaatiif gatii tilmaamunuyyuu namatti ulfaata garummaatuyyuu gatiin isaa hiqaa hin gahu jechaadha. Kanaaf meeshatu caala meeshaalee orijinaala kwaalitii ofii kan eeggatedha jechaadha. Yeroo waa bitan mana keenya keessattuu ofii kennaaf gaafa ta'e erga birriin keenya bahuu hin oolle namni kamuyyuu lafaa fidee miti kan bitatu waan ta'eef xaaree ifaajee dalagee fideeti birrii san. Kanaaf waan gaarii irra oolchuun dirqama waan ta'eef kanaaf meeshaalee babbareedaa kanneen mana keenya ittiin bareechifachuu hin dandeenya jechaadha. Akkuma beekamu yeroon kun Ramadaanni dhihaataa jira jechaadha. Rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u. Nama soomee irraa qeebalamullee Rabbi nu haa taasisu niin jedha. Jiin Ramadaanaa mootiyyuu ji'a sadaqaati, ji'a kennaati, ji'a wanti gaarii nu hojjan hundumtuyyuu ajrii dachaadhaan itti argannu jechaadha. Kanaaf binneetiniin maatii keenyallee ittiin gammachiisuu hin dandeenya. Mana keenyallee ittiin bareechifachuu hin dandeenya. Ramadaana karaa kanaan meeshaalee babbareedoo kanaan qeebaluu hin dandeenya jechaadha. Saaniidhaan shoorbaa akkatti namatti tola laala baay'ee kan babbareedanii fi kanaan akkanatti bareechifannee qopheeffachuu hin dandeenya jechaadha. Maankaa isaati saanii shoorbaa akkasuma mootiyyuu saanii kuukisii yookaan mootiyyuu kan keekii dabalataan mootiyyuu saanii nyaataa seetti 48 jechaadha. Buuzaallee dabalatee wanti keessa hin jirre hin jiru jechaadha. Walumaa galatti firee 48 qabateeti jechaadha. Kanaaf kabajamtoota maatii kiyya meeshaalee baay'ee babbareedoo fi kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Saanii kunillee saanii kuukisii kan baay'ee namatti tolu. Isaatiiyyuu meeshaalee asirratti argitan kanneen ta'es kan of biraa qabdanis yoo jiraat na biratti argachuu hin dandeettan isiniin jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyya asirratti isinii maxxansa. Na keessa na dubbistanii argachuu hin dandeettan isiniin jedha. Meeshaalee Ramadaanaaf seenan jalqaba irratti akkuma isin hime kan baay'ee namatti tolanii fi babbareedan jechaadha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya viidiyoo kiyya akkuma isiniin jedhaa jiru laayik, sabskiraayib hiriyootan keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii irra nagaa meeshaan barbaaddan yoo jiraate keessaa na dubbisaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya asirratti isinii kaa'a. Duwwaa 987 jettanii telegiraamaan ta'e waasaappiin ta'e na dubbisuu hin dandeettanii. Kunniin illee kan qimamiiti jechaadha. Qimamoota adda addaa itti naqachuu hin dandeettanii garagaraa jechaadha. Aynataadhaan itti naqachuu bareedu maashaallah baay'ee namatti tola jechaadha. Kun immoo saanii shoorbaati. Kunillee amallee deebi'eetini saanii shoorbaati kan baay'ee namatti toluu fi baay'ee bareedaa kan ta'e jechaadha. Maashaallah harkarratti illee ol fuudha. Kan baay'ee namatti mijataa ta'e jechaadha. Laala baay'ee babbareeda, baay'ee nama hawwisiisa, baay'ee namatti tola jechaadha. Shoorbaa as keessa gaafa dhunu maashaallah yaaddaniirtanii rabbitti isin ittiin
isin dhaaga'u isiniin jedha. As biratti immoo burcuqqoodhanii shaklaadhanii jechaadha. Baay'ee babbareedanii shaklaadhanillee baay'ee babbareedoodha. Akkasuma immoo burcuqqoodhaan garaagaraa diizaayinii adda addaatiin kan jirudha jechaadha. Kanneen keessaa filattanii kan isinitti tole, kan isinitti bareedee fi kan isinii mijate bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa akkatti babbareedan bichaa ilaala. Diizaayiniin isaa bichaan nama gahaa firmeesuudhaan illee yoo barbaadan nama biratti argachuu hin dandeettan isiniin jedha. Firmuuzii babbareedoo fi kan baay'ee namatti tolanidha. Ammallee isaanii shoorbaa laakkaa'amee hin dhumu isiniin jedha. Aynata adda addaatiin bifa adda addaatiin diizaayinii adda addaatiintu jira jechaadha. Asuma immoo saaniidhaan shaklaa, saaniidhaan firmuuzii. Distiin seeraamikii illee babbareedoodha kan as keessatti argaman jechaadha. Haala argitan kanaan bifa adda addaatiin diizaayinii adda addaatiin argachuu hin dandeettan jechaadha. Baay'ee babbareedanii eegasu mootuyyuu siiniidhaan buna kan duratti isin mul'ise saniin addatti jechaadha. Isaan addatti hin argattanii as bira meeshaaleen har'a isin mul'isaa jiru kun jechaadha. Akkaataa sadarkaa gatiitiin kan jiru warroonni gatii gadhaanaan illee akka humna keessaniitiin kan bitachuu dandeettanidha jechaadha. Warroonni gatii gadhaanaallee yoo barbaadan, iddu galeessallee yoo barbaadan, meeshaalee kwaalitii, meeshaalee Duubaayii illee yoo barbaadan hundumti isaatuyyuu jechaadha kan qabadheessi. Isaatuyyuu viidiyoo kana keessatti argachuu hin dandeettan jechaadha. Walumaa galatti qabadheetti kan isinii dhufe siiniidhaanii fi rakabootiidhaan mastaawutii kanneen illee akkuma argitan diizaayinii ababaa adda addaatiin keessatti kan argamu sanillee siiniidhaan isaallee siiniidhaan adda addaati jechaadha kan jiru. Kanaaf kanneen keessallee filattanii kan barbaadanii fi kan isinii ta'e as keessaa filattanii naabitii jechuu hin dandeettanii boota jirtanitti isinii geessa yookaan boota maatiin keessan argamutti magaalaa barbaadanitti isinii geessuu hin danda'a jechaadha. Inni biraa immoo sufraa miidhagaa kana jechaadha. Kanallee na biratti argachuu hin dandeettanii jechaadha. Innillee gatii bareeda ta'eedhaan kan qophaa'eetiin hin jiru. Maashaallah baay'ee namatti tola. Rakabootiidha. Kuni kan rakabootiiti. Kan balbala hin qal'ata xiqqoo kun immoo xiqqoo hin geengoo ta'eetiin akka waan bal'atu ta'a waan ta'eef osoo asumatti buna danfisee natti tola ture. Kanatti qopheesseetiin baay'ee namatti tola jechaadha. Maashaallah jedhee jira. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa irra deddeebi'ee isin himee jira. Meeshaaleen kun meeshaalee haaraa ramadaanaaf galee akka isin jala hin darbine hiriyoottan keessanitti illee sheer godha. Hiriyoottan keessanillee barbaaduu danda'an jechaadha. Irraa haa fayyadamanii jiraafis yoo barbaadan maatii keessaniif illee yoo barbaadan argachuu hin dandeettan jechaadha. Akkuma isin hin jedhe iddoo maatiin keessan argamutti kan isinii geessuu danda'u jechaadha. Yookaan immoo isinii erguu hin danda'a. Akka isin barbaadanitti haala isin barbaadaniin karaa isin barbaadaniin jechaadha. Rakabootiin tun tan alalleedhaan marfamtee baay'ee namatti tolti. Maashaallah hedduu jechaadha. Hedduu natti tolte ana. Hedduu bareeddii jechaadha. Kanaaf inni biraa immoo rakabootii illee hin qaba. Saarbiisii illee kahiqaa sukkaaraa illee akkasumas immoo kan taarsan illee hin qaba jechaadha. Inbox irraa kan hojjetamedha. Baay'ee bareeda jechaadha. Baay'ee namatti tola. Hiqaan ixaana isaa, keessi isaa, duubni isaa, diizaayiniin isaa, akkaataan inni ittiin hojjetame hedduu bareeda jechaadha. Hundumti isaatuyyuu hedduu namatti tola. Rakabootiin isaallee jalli isaallee akkanatti bareeda jechaadha. Hundumtuyyuu maashaallah kan namatti tolanii fi kan sirriitti babbareedanidha jechaadha. Akkuma walii galatti isin jedhe meeshaa kamuyyuu narraan argachuu hin dandeettanii lakkoofsa bilbilaa kiyya asirra kan isinii kaa'e. Keessaan na dubbisuu hin dandeettan jechaadha. Telegiraamaan ta'ee waasaappiidhaan ta'ee kan isa kiyya har'aa meeshaalee babbareedoo fi kan namatti tolan kanneen jechaadha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha. Turtii gaarii.